Hordoftoota boonii akkam jirtu baga jiraattan nagaa kooti har'a jechuudha akkaataa itti feesbuukii afaan oromootti jijjiiranii fayyadaman isinitti agarsiisa agadhumaa na waliin tura baay'ee namatti tola afaan ofiitiin miidiyaa fayyadamuun afaan ofiitiin feesbuukii fayyadamuun baay'ee nama gammachiisa jechuudha kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha waan anillee irraa jaalladhee dhugaa baay'ee namatti tola. Kanaafi hagadhumaa na waliin turaan isiniin jedha warroonni haaraa dhuftan YouTube ko subscribe godha video ko like naaf godha please video ko like godhaan isiniin jedha kanaaf warri naaf gootan like warri comment warri subscribe hedduu galatooma isinan jaalladha isiniin jedha okay gara barumsaatti isin dabarsa Facebookii gara afaan oromootti jijjiiruudhaaf jechuudha Facebookii liitii buufannaa jechuudha Play Store keessaa jechuudha erga Play Store keessa seenne namni kamuu Facebook liitii ni qaba jedhee yaada warri hin qabne buufachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan hojii xaaftanii kunu akkasitti sinii fidaa jechuudha Facebook liitii jedhee akkatti sinii fidaa ani buufadheen qaba waan ta'eef waan buusa jiruuf keessa seenuudha jechuudha sinitti agarsiisuu fi dhabalee jechuudha. Kanaaf erga Facebook keessa seenna jechuudha Facebook liitii keessa seenna. Afaan kamiyyuu Facebook guutummaan guututti afaan oromootti sinii jijjiiraa jechuudha. Muluu isaa jechuudha gara afaan oromootti jijjiira. Kanaaf na ordofaa isiniin jedha. Haala kanaan nu fidaa jechuudha Facebookii nuti qabnu kan haaraa banuu osoo hin taane kan dura moobaayilii keenyarraa dura banannee jirru jechuudha. Kan dura nuti qabnu jechuudha. Sinii gala jedhee yaada kan dura nuti banannee qabnu as gubbaarratti nu fidaa nuti immoo yoo paaswoordii sin gaafate paaswoordiitti gashitu yoo lakkoofsa yookiin iimeeliidhaan Facebook keessan bantanii jiraatan iimeelii sin gaafata iimeelii keessan itti gashitu anamma dura qoodan banee jiruuf akkasumatti naa baase jechuudha. Sin immoo yoo inni dhufee sin gaafate jechuudha oo inni iimeelii sin gaafate iimeeliidhaan bantan yoo ta'e Facebook keessan iimeelii itti galchitu yoo immoo lakkoofsan bantan ta'e dura jechuudha haara miti kan dura jechuudha. Lakkoofsatti gashitanii paaswoordii isaatti gashitu sana booda Facebook liitii keessa Facebook keessa sinseessaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani duran banee jira irra tuqeessin agarsiisaa jechuudha. Kunoo hanamma irra tuqee fiduu jira jechuudha. Ana jechuudha dura waan banee jiruuf akkasitti naa baasaa jechuudha. Facebookiin dura banadhee jiru dura ani lakkoofsa ani ittiin bane na gaafatee jennaan irratti guutee paaswoordii na gaafatee jennaan irratti guutee amma kunoo kallachumaan na banaa jira okay dheen keessa seenaa jechuudha. Haala kanaan keessa seentu sin immoo duratti guuttattanii jechuudha. Amma hani okay jedheen keessa seenaa jechuudha. Kunoo bakka kanatti yeroo akkatti paaswoordii itti guuttattanii lakkoofsa itti guuttattan okay jedhee sinii fida irratti okeettanii haala kanaan keessa seenaa jechuudha. Erga haala kanaan keessa seennee iddoo kana xuqna kunoo iddoo sarara sadan kana jechuudha sarara sadan mataa duraa kanarra achirra xuqna sinitti mul'ata jedhee yaada amma dhumaa ona hordofta siniif gala jechuudha. Erga achirra xuqni haala kanaan nu fidaa jechuudha ol harkisnee as keessa seetingii barbaanna jechuudha. Kunoo iddoo kanatti seetingii kan jedhu kanarra xuqna. Erga seetingii irra xuqnee laangwaageen daruu kan jedhu kana sinitti mul'ata asirra xuqnaa jechuudha. Kunoo ishii kanarra Facebook liitii kan jedhu gajjallaa jechuudha. Erga haala kana xuqnee afaanota danuutu asirratti nu ba'a jechuudha. Afaanota Facebook kanarra jiran afaanota hedduutu jira jechuudha. As keessa nuti afaan Oromoo kan jedhu barbaadannaa jechuudha. As keessa ni jira afaan Oromoo kan jedhu. As keessa jechuudha afaanota hedduu jira. Kanaaf nuti amma afaan Oromoo as keessaa barbaadna jechuudha afaan Oromoo irra godhachuuf. Afaan Oromoo kunoo afaan Oromoo kan jedhu iddoo kanarra jira kunoo isa kana jechuudha. Achirra xuqna. Kunoo jechuudha amma afaan Oromootti nu jijjiiree jira jechuudha odeeffannoo galmee dhuunfaa fi kan dhuunfaa
Haala kanaan kunoo afaan Oromootti nu jijjiira jechuudha. Hirmaattotaa fi daawwattoota. Innaa amma jechuudha duubatti deebinee keessa seenee sin agarsiisaa jechuudha. Kunoo jechuudha kun amma inni dura Ingiliffaan jiru muluusaa afaan Oromootti deebi'ee jira. Seetingii keessis kunoo seetingiin amma iddoo kanatti maal jedhee qindaa'ina naannawaa jedha. Kun muluusaa afaan Oromoo ta'ee jechuudha. Wanti nu dhibes as keessa seennee sirreeffachuu ni dandeenya. Afaan keenya waan ta'eef ni beekna akka dura Ingiliffa ta'ee nun dhibuu jechuudha. Waan tokko tokko keessa seennee sirreeffachuuf seetingii keessas. Kanaaf guutummaatti afaan Oromootti deebi'ee jira jechuudha. Duubatti deebi'ee sin agarsiisa. Kunoo iddoo kanattis ibsaa eenyummaa gulaalli jedha. Haala kanaan guutummaatti afaan Oromootti nu jijjiiree jira jechuudha. Kunoo haala kanaan asirratti illee haaromsa haala irra jiran maxxansii barreeffama viidiyoo suur jedha argama jedha. Iddoo kanattis muluusaa afaan Oromootti jijjiiree jira jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Okay, amma jechuudha kuni kan siniif jijjiiruu danda'u feesbuukii liit irratti duubatti deebi'uu yoo barbaadan immoo fakkeenyaaf feesbuukii biraa keessa duubatti deebitanii seenuu yoo barbaadan ammas asumarra tuttu. Fakkeenyaaf feesbuukiin biraa ni jira. Feesbuukii sanirraa sitti banattu jechuudha. Innaa sirra tuttanii iddoo kanarraa jechuudha afaan Oromootiin barreeffamee jira. Keessaa bayii jedha iddoo kanatti. Yoo keessa ba'uu barbaadan jechuudha. Keessaa bayii jedha afaan Oromootiin sim dhiba jedhee yaadu asirra tuqna. Mitii jedha eeyyan jennaani. Kunoo hamma duubatti nu deebi'ee akkuma feesbuukii loogaawut goonee seennu san galmee dhuunfaa kan biraa itti seenii galmee dhuunfaa kee barbaadii haala kanaan galmee dhuunfaa feesbuukii haaraa uumii haala kanaan as keessatti deebinee feesbuukii loogaawut goonee kan biraarra seenuu ni dandeenya jechuudha. Amma asirratti keessan agarsiisa. Kunoo kanas dura banee waan jiruuf tole jedha iddoo kanatti amma miti tole jennee keessa seenna. Kunoo iddoo kanatti illee afaan Oromootiin mata duree isaatti iddoo kanarratti asirrattis yaadannoo kennaa hiriyoota kee haala kanaan afaan Oromootti jijjiirrachuu dandeenya siniin jedha. Iddoo foloo irratti namootaan hordofamaa jira. Ibsa eenyummaa gulaalli haala kanaan afaan keenyatti jijjiirrachuu ni dandeenya jechuudha. Feesbuukii inni guddaan immoo feesbuukii inni guddaa kun immoo Ingiliffaan jira. As keessa seennee nuuf hin jijjiiru jechuudha. Sunittiin agarsiisa. As keessatti amma nuuf hin jijjiirre. Nuti feesbuukii liitii keessatti tokkuma jechuudha. Feesbuukii liitiinis kanuma, feesbuukii kunis kanuma. Garuu asiin yaaleen na didee Ingiliffatti Oromiffatti na jijjiiruu didee kanuma karaa feesbuukii liitiitiin Oromiffaaf fayyadamuu dandeenya jechuudha. Araban otoo hin ta'in kanuma keessa gara afaan Oromootti jijjiirree itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Feesbuukiin achiinis kanuma innasiinis achuma innasiin afaan Oromooti. Feesbuukiin karaa sun afaan Ingiliffaati jechuudha. Haala kanaan afaan keenyatti fayyadamuu dandeenya siniin jedha. Kana fakkaataa barnoonni galatoomaa siniin jedha. Nagaan tura akka irraa barattan abdiin qaba. Turtii gaarii.